Kiyyayyuu na dhibe. Ebolo sii ka'e, ebolo as ga'e, ebolo akkas ta'e. Akkana fakkaatti, akkanatti nyaata, akkasitti nyaatti, waan kana uffatu, waan kana dubbatu. Ebolo gabaaba dhaabbiidhaa dhokata, ebolo immoo dheerataa ichaa mul'ata. Ebolo hayyuudha, dubbiin jalan bahu, kun immoo na caala sun immoo nan gahu. Inni sun qabaata, inni kun deegeera, duraaf duuba hundaa hubadhee beekeera. Furdaan hin qallatu, qallaan hin furdatu, ka qabu hin dhabu, ka dhabe hin argatu. Jedhee wal caalchisaa, akka ofii fedhetti waa wal madaalchisaa, kaan buusee, kaan baasee, kan gamanaa gamaa, kan jiruuf kan jirre gaariif yaraa namaa, dhaadhessee kijibee, kaan faarsaa, kaan aarsaa, dhoqqee damma dibee, waan namaan odeessu kiyyayyuu na dhibe. Barreessee kan dhiyeesse barreessaa Amaan Nyafarooti. Horaa bulaa Galatooma.